Yesus wajjin deemuu. Fayyina ofii mirkaneeffachuu. Ati Yesus wajjin deemuu feeta? Ani siin gorsa, imaltuu jalqabuu qabda. Garuu ati ni beektaa? Kun qarooma duriiti. Namni lama yoo walii gale malee karaa walii wajjin deemuu hin danda'u. Yesus wajjin yeroo deemuu jalqabdu, ati eenyummaa Yesusii fi waan inni siif godhe ilaalchisee waan sagalee Waaqayyoo dubbatu wajjin guutumatti walii ni galtaa? Mee atumti koottuutii seenaa kana irraa ija keetiin ilaali hubadhu. Inni jajjiri. Muhammad Abadatu. Duga bui. Dubat. Dubat. Galla kisa. Amarreen hundinuu samii irratti lafa irratti sanaaf kennamteeti jirti. Eegasuu deemaati maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Ruuhal Qudusittiis isaan cuuphaa. Saboota hundumaa irraa barattoota godhaa. Waan ani isin ajaje hundumaas eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani hanga dhuma addunyaatti wayita hundumaa isin wajjin hin jira. Filmichi gaarii ture. Eeyyee gaarii ture. Seenaa Yesuus isa dhugaa. Hoggana, ati waan argite irratti maal yaadaa jirtaa? Namticha Yesuus jedhan sana ani waa'ee isaa sirriitti hin beekuu fedha. Isaan isa dararanii ajjeesan. Inni hin du'e hunduma keenyaaf. Inni cubbuu keenyaaf du'e. Yoo isatti amante garaa kee guutuun ammuma atis ni fayyita. Eeyyee, ni hubadha. Hoggana, ati Yesuusin amanachuu ni feetaa? Eeyyee, duuba maal gochuun qaba? Walii wajjin kadhanna. Na wajjin jedhi. Waaqa irra ka jiraattu yaa Abbaa keenya. Waaqa irra ka jiraattu yaa Abbaa keenya. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna.
Waan yaaddaa jirtu maaf fakkaata? Daawwiin fiilmii akkam ture? Fiilmicha daawwattee jirtaa? Eeyyee daawwadheetiin jira. Duuba maaf akkasii addooftee? Beeytee fiilmiin ani ilaale cufarraa ajaa'ibsiisaadha. Innis waa'ee namticha Yesuus jedhan saniiti. Fannoo irratti mismaaran fannisan. Haala nama suukanneessuun du'e. Beeytee guyyaa sadeessatti du'aa ka'e. Utuma duuka buutonni isaa ilaalanii duumessa keessaas ol fudhatame. Eeyyee nutis kaleessa laalle. Barsiisaan namtichi kun nu cufaaf du'e jedhe. San dhugaadha. Barsiisaan ammas fiilmicha niin garsiisa jee. Gaaboo nyaata kana dura achi fuudhi. Maaliif? Fedhii nyaataa hin qabu ani. Garuu kun nyaataati feetu. Niin beeka. Amma bishaan qofaas hin naadhiisi. Barsiisaan akkas jedhe. Namtichi Yesuus jedhan kun gara biyya lafaa dhufe. Hundi keenyaaf du'e. Kun waan ajaa'ibaati. Hedduun ajaa'iba. Akka inni itti gara laafina tokko malee cafaqame. Akka isaan qullaa isa dhaaban. Akka inni itti fannoo baate. Akkuma dugda duuban ciiseen mismaaran fannoo irratti rukutan. Karaa jecha hamaa akkamiiti. Yeroo fiilmiin san xumurame aniif qabuu hin dandeenye. Wanti tokko onnee kiyya na tuqe. Anis isatti amanuun fedhe. Imimmaantu mallaa kiyyarra ganna yaa'e. Eegiin imimmaan dhangalaasee hedduu tureetiin jira. Namtichi sun Yesuus. Ammoo ani dogoggora hedduu hojjedheetiin jira. Dogoggora koo kana hundumaa naaf ni dhiisaa? Akkam oolte hoggana? Har'a hogganaan nagaayyuu nuun gaafanne. Maalirraa eegde? Saffisa nadhiit. An waan hamaa hedduun hojjedhe. Dubartiin nana maaliif boqqolloo ooyiruu koo keessaa hatte? Ati keessaa gad naqi. Kottaa, caccabsaa, jigsi. Nyaasa. Kam nagayaa? Ni deemna. Hoggana maaliif haadha manaa koo maaliif? Watson, put it.
Si. Si. Daf. Natafa. Daf. Si ati po. An cubbuu hedduu hojjedhe. Barsiisaa arguun qaba. Lawaal! Lawaal! Eeyyeen hoggana. Akka ati dhaqxee barsiisaa waamtuun fedhe. Akka inni dhufee na laalu itti himi. Tole. Atattamaan dafi. Kottuu taa'i. Waan tokko sitti himuu fedhaa. Galatoom. Hoggana waan ati yaadda'uu jirtu naaf fakkaata. Maal si gargaara? Kaleessa xumura fiilmiin booda hedduu onnee koo tuqe. Kanaafan Yesuus Kiristoosiin gooftaa fi fayyisaa koo godhadhee fudhachuuf murteeffadhe. Kun murtoo gaarii yoomiyyuu ati murteeffachuu qabdudha. Ammoo gaafii hedduuniif keessaa qaba. Maali hoggana? Galatoom. Rakkoo hin qabu. Ammallee yaadda'uuttiin jira. Barsiisaa, dhuguma cubbuun koo naaf dhiifamee Waaqayyo biratti fudhatama harkadheetiin jiraa? Yaa hoggana, dhuguma ati waan dubbiin Waaqayyoo jedhu goote. Kanaafuu akka dubbiin Waaqayyoo jedhutti ati fayyina argattee jirta. Ati dhugumaan fayyina argatteetta. Yaa hoggana, akka sagaleen Waaqaa jedhutti hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 31 irratti gooftaa Yesuusitti amanii ati ni fayyita. Maatiin kees ni fayyu. Kaleessa galgala eegii fiilmii agarsiifame booda waa'ee Yesuus Kiristoos ilaalchisee wantoota tokko tokko siif ibseen ture. Eegasii booda ani Yesuus Kiristoositti amaneera hin jennee? Raawwadheetiin jira. Akkasumas dubbiin Waaqayyoo Roomaa boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du'a akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa ni argatta jedha. Kaleessa halkan akkasuman godhe. Natti himtee akkuma xumurteen osoo ati anaaf hin kadhatin dura Yesuus akka inni gooftaa koo ta'e afaan kootiin dubbadheetiin jira. Sirriidha. Maali? Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka inni ta'e yoo amante akka Waaqayyo isa erge dhiifama cubbuu keetiif akka inni lubbuu isaa dabarsee kennu yeroo sana ati fayyitee jirta. Ammallee hedduu natti ulfaate. Amanuudhaaf. Akkaan Waaqayyo biratti fudhatama harkadhe. Fi cubbuu koo cufaafuu akkaan dhiifama harkadhe. Amma haala salphaa ta'een isa amanachuu qofaan. Waa takka illee utuu hin dalagin barsiisaa wantoota jibbisiisoo ta'an hedduu hojjedheera. Sirriidha. Hoggana kana irra kan caalu wanti godhamu kan biraan hin jiru. Yesuus fannoo irratti siif du'ee gatii cubbuu kee cufa siif kafaleera. Waaqayyo cubbuu kee cufa siif dhiisee harka isaa bal'isee si qeebaleera. Niin hubadha. Amma hubadheetiin jira. Waaqayyo na qeebalee jira. Waaqayyo cubbuu koo cufaa'uu naaf dhiisee jira. Barsiisaa, fiilmii san har'a halkan irra deebitee nu agarsiisuu qabda. Jaarsoliin gaddaa muraasni akka ilaalaniin fedha. Na hojii dhufanii akka isaan ilaalan fidee dhufuun yaala. Ahaa, galatoo.
Kanaaf isaan Galatoom. akkam bultan boleeyyan koo. Akkam bultee barsiisa. Tuni Adiyoon haadha warraa hoogganaa xiqqoo. Hayyee kaleessa galgala yeroo fiilmiin garsiifame achi turtan. Eeyyee. Ammoo Yesuusin amanuuf gad hin baane. Hin goone. Niin sodaadhe. Maal sodaatte? Hoogganaan maal jedha jedheen. Ammoo hoogganaan iyyuu Yesuusitti amaneera. Eeyyeen niin beeka. Yeroo ati akka fiilmii kana galgala agarsiistu itti himtu sana dhageetiin jira. Eeyyee jaarsolii gandaa muraasa wajjin akka dhufu dubbate. Eeyyee isaan keessa nama muraasa qunnamuu deeme. Anis Yesuusitti amanuuf fedha. Hanga galgalaatti turuu hin qabdu. Ammaan tanaa'uu amanuu dandeessa. Barsiisaan gaaffiin qaba. Yaaboo gaafadhu. Akka ati hoogganaa waliin marii gaggeessitee dhageenyee jirra. Dhugaadhaa? Eeyyee haala waadaa keessa turre waan cufaa dhageenyee jirra. Kanaafuu waa'ee haasaa keenyaa ilaalchisee yaadnis hin qabdan maali? Yeroo fiilmiin agarsiifame Yesuusin jireenya koo keessatti fudhadheetiin jira ni beektaa? Eeyyee. Inni na keessa jiraata jettee? Eeyyee. Garuu isa argutti hin jiru. Waaqolii tolfamoo abbootii keenyaa ni beekna, galma isaanis ni agarra. Ammoo Yesuus kun? Caqasi. Bartuun Toomaas jedhamu tokko rakkoo kanaan wal fakkaatu qaba ture. Guyyaa 3 du'aa ka'ee jiraataa ta'uu Yesuus amanuu hin dandeenye. Gadaannisa mismaaraa harka isaa irra jirtu qe'ee mirkaneeffachuu barbaade. Yesuus guyyaa muraasa booda isatti mul'atee akkas isaan jedhe. Toomaas, waan agarteef amante. Warri utuu ana hin argin anatti amanan akkam haa eebbifaman. Sun maal jechuudha? Ni amanna ammoo hin garre. Ni garta. Galmi waaqayyolii tolfamoo abbootii keenyaa homaa miti. Ammoo bifa humna hin qabne kan humna hamaa dudduubaa qabudha. Waan namoota gargaaran of fakkeessu. Ammoo yeroo hedduu isaan rakkisu karaa baay'ee isaan miidhus. Kanaafuu namoonni gargaaramuuf gara waaqolii tolfamoo dhaqu. Dhumni jireenya isaanii kan duraa irra caalaa miidhama. Yesuus akkas jedhe. Yohannis 10:10 irratti hattuun waan biraaf utuu hin ta'in hatuudhaaf, qaluudhaaf, balleessuudhaafis ni dhufa. Ani ammoo dhufeetin jira. Akka jireenya qabaattaniif, akka irraa hafaas qabaattaniif. Yesuus dhugaadha. Jiraataadhas. Nu keessa jiraata. Hin dagatinaa. Bartoonni isaa iyyuu jalqaba sana hin amanne. Amma hubadheetiin jira. Niin amanas. Inni nu keessa jiraata. Sagaleen Waaqayyoo akkas jedha. Waaqayyo du'aa akka isa kaase garaa keetti amantee afaan keetiin immoo yoo beeksifte fayyina bara baraa ni argatta. Akkasumas kitaaba Yohannis 10:27 fi 28 irratti Yesuus akkas jedhe. Hoolonni koo sagalee koo ni dhaga'u. Ani isaan beeka. Isaanis na duukaa ni bu'u. Isaan hin badan. Namni tokko illee harka koo keessaa isaan hin butatu. Akkasumas akkas jedha. Jireenya bara baraa akka inni nuuf kenne. Jireenyi kunis gara keenya akka dhufe ilma isaa biraa. Akkana waan ta'eef yoo ilma Waaqayyoo qabaanne jireenya bara baraa qabna. Yoo ilma hin qabnu ta'e jireenya bara baraa hin qabnu. Jireenya bara baraa qabda jechuu keeti? Yoo ati dhugumaan cubbuu irraa deebite yaada garaa keetii jijjiiratte Yesuus Kiristoositti ammuma yoo amante jireenya bara baraa ni argata. Hanga galgala kanaatti turuu hin qabdu. Ammumaan itti amana. Kun baay'ee gaariidha. Yemmuu ati isatti amanattu inni immoo yeroo hundumaa si wajjin jira. Inni sin lakkisu. Ati intala Waaqayyoo taata. Nama haaraa jireenya bara baraa ni argatta. Eeyyee nama haarayaa. Qorontoos 2 keessaa akkas jedha. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraadha. Inni moofaan darbee kunoo inni haaraan dhufeera. Naa kadhadhu itti amana. Galgala kana dhufuun hin danda'a. Namoota dhufanii wajjin faarfachuun fedha.
Eeyyee ni danda'ama. Ammoo Kiristoosiin marroo lammaffaa amanuu hin qabdu. Ni kadhanna waan ani je'u na booda je'i. Gooftaa Yesuus Gooftaa Yesuus dhuunfaan si beekuun fedha. dhuunfaan si beekuun fedha. Yaa Yesuus ilma Daawit na fayyisi. Ergaan ani har'a isiniif dabarsuu barbaade isa kana. Namni kamiyyuu isin hin dhorkin waa'ee Yesuus dubbachuu irraa. Mana barumsatti waa'ee Yesuus dubbadhaa. Mana barumsattis waa'ee Yesuus dubbadhaa. Haadha warra guddoo, haadha warra xiqqoo, hayyoolii biroo wajjin yeroo wal gartan waa'ee Yesuus dubbadhaa. Warri maatii koo taatan kanas mana kana keessa jirtan cuftu waa'ee Yesuus dubbadhaa. Yeroo alaawadaa keessaa nyaata qopheessanillee waa'ee Yesuus dubbadhaa. Nyaanni isiniif mi'aawa. Yeroo deemtanii bishaan waraabdan waa'ee Yesuus dubbadhaa. Oggus adeemsi keessan isinii sablata. Hoggana guyyaa gaarii. Guyyaa gaarii. Guyyaa gaarii hoggana. Abbikee. Hojiin qonnaa irra akkam ture? Galatoomii hoggana. Guyyichi hedduu gaarii ture. Waan inni ooyiruu keessaa fidee dhufe laala. Haalaan gaarii. Haalaan gaarii. Galatoomii. Abbaa manaa keetti nagaa koo naaf himi. Tolee hoggana. Har'a hoogganaan nagaa nuun jedhe. Waan tokko hubattee? Hoogganaan dhugumatti haalaan jijjiirame. Har'a fuulli isaanii ifa. Namni kun hojii gaariin hin beekamu ture. Namni ganda kana keessaa isa sodaata. Bakka fiilmii itti agarsiisanitti yeroo inni barsiisaa wajjin haasa'u namoonni argan. Amma kunoo inni hordofaa Yesuus Kiristoos. Hoogganaan dhugumatti jijjiirame. Abbaan warraa koo fiilmiin har'a galgalas ni agarsiifama jedhe. Har'as deemee ni ilaala jedhe. Har'aa? Eeyyee, har'uma. Waaqa isa jiraataa tajaajilaa jirra. Okkoteen saahibummaa baatu amanamaadha. Yoo inni cabe saahibummaan gargar faca'a jedhan. Kanaafuu namni guutumatti hin amanamne duukaa yoo bu'an maaltu akka ta'u itti yaadi. Fakkeenyaaf cubbuu isaa hundumaa akka Waaqayyoon isaaf dhiise hoogganaan yeroo shakke akka inni jeeqame hubattee jirta? Yesus duukaa deemuu keetiin eebba argatteef amma Waaqayyoo galateeffadhu. Waaqayyoo galateeffachuun Waaqayyoo amanachuu kee agarsiisa. Kanaafis namni kan Kiristoos yoo ta'e uumama haaraya. Inni moofaan darbe kunoo inni haarayaan dhufee jira.